Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Xalayyaa waamichaa. Ulfina Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin akka argattaniin inni karaa wangeelaa isaa isiniif fidee kanatti isin waamee jira. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:14. Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus beekuun bira ga'uun keessan ayyaana fi nagaan isiniif haa baay'atu. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 1:2. Xalayyaa waamichaa. Gara mana Waaqayyoo dhaqee yeroo naan jedhanitti nan gammada. Faarfannaa qulqulluu boqonnaa 22:1. Jala bultiinsi mannaa keessummoota keenya gurraandhala guyyaa 15 ji'a 6 bara 2015 hanga gurraandhala 18 ji'a 6 bara 2015ti. Xalayyaa waamicha waldaa hafuuraa ijoollee Tsaraatsiyoon kakuu araaraa irraa Ortodoksii Tawaahidoo irraa hundeeffamu waggaa tokkoffaa keenya waliin haa kabajnu. Hundeeffama waldaa keenya ilaalchisee waldaaleen biyya keessa biyya alaa abboota keenya barsiisota faarfattoota miseensota waldaa keenya akkasuma koree waldaalee biyya keessaa fi alaa argamu. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hunduma keessan kabajaa fi jaalalaan isin affeerree jirra. Kota eebba argachuuf mana haadha keenya qulqulleettii waadaa araaraa kidaana biratti keessatti waliin eebba qoodadha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo yeroo hundumayyuu banaadha. Abbaan keenya qulqulluun Daawit yeroo mana Waaqayyoo deeminaan jedhan nan gammada jedhe. Obboloota koo isin yeroo waamamtan namoota akkamii akka taatan ofirratti ilaala. Akka yaada namaa baay'een keessan ogeessa miti. Baay'een keessanis beekamoo miti. Baay'een keessan sanyii warra gurguddoo keessaa miti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:26. Gooftaan tokko amantaan tokko cuuphaan tokko jedha. Efesoon 4:5. Michuun immoo deebisee maali akkamittiin? Mucichis deebisee maali akkamittiin na barbaadda? Mana abbaa koo keessatti argamuun akka anarra jiru hin beektan ture isaanii jedhe. Luqaas boqonnaa 2:49. Nyaata baduuf hin dhama'ina. Nyaata jireenya bara baraaf argamuuf dhamaa malee. Ilma namaa inni Waaqayyo abbaa mallattoo ittiin godhe nyaata kana isiniif kennuuf isin jira jedhe. Yohaannis boqonnaa 6:27. Eebba argachuuf waamamtanii jirtu. Qorontos 1, Phexros 1:3 irratti. Maarree sagantaan keenya bifa onlaayinii imootiin kan gaggeeffamu yoo ta'u, kallattii fi al-kallattiidhaan bilbiloota ittiin argachuu dandeessan isiniif irraa. Sagantaa keenya irratti yaada dabalataa koree waldaalee irraa argachuuf obboloonni keenya bilbila isaanii isiniif kaa'anii jiru. Maarree isinis koottaa lakkoofsa kanaan nu qunnamaan waliin eebba haadha keenya waadaa araaraa kidaana biratti
qoddadha. Faarfattuu wayini isheet walitti madin duwwaa duwwaa sagal sagal 71 duwwaa 528 Zeddi walitti Maariyaam duwwaa duwwaa sagal 71 Sisaay walitti Sillaasee duwwaa duwwaa sagal 71 duwwaa 563 Ajjee walitti Mikaa'el duwwaa duwwaa sagal 61 Marree kottaa waliin tajaajillee waliin eebbaa haadha keenya qulqulleettii waadaaraadha kidaana miratii waliin qoodannaa waldaa hafuuraa qulqulleettii waadaaraadha tsaraasiyoon kidaana miratirraa ayyaana gaarii ayyaana eebbaa. Eebbaa haadha keenya waadaaraadha kidaana miratii waliin qoodadha. Guyyaan jalqaba isaa yookiin jala bultiin guraandhala 15 ji'a 6 bara 2015 hanga guraandhala 18 ji'a 6 bara 2015 itti fufa. Eebbaa haadha keenya waadaaraadha kidaana miratii isiniin darbina. Kottaan waliin qoodadhaa isiniin jedhu itti gaafatamtoonni waldaa tsaraasiyoon waadaaraadha kidaana miratii akkasumas miseensonni waldaa keenyaa isin affeeraniiru. Ayyaana gaarii.